Ejensiin kaafamtoota misooma damee baha Oromiyaa kaafamtoota misoomatiif leenjii interpreneurship marsaa lammaffaaf magaalaa Mojootti kenne. Leenjichi kaafamtoota misoomaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumee fi magaalaa Mojoo irraa walitti baba'aniif kan kennamedha. Hojii gaggeessituun ejensii kaafamtoota misooma damee baha Oromiyaa Aadde Qiddist Abbabaa kaayyoon leenjichaa kaafamaa misoomaa saba misoomatiif qabiyyee fi qabeenya isaanii gallakkisan hojii investimentii fi inisheetiifiiwwan adda addaa irratti bobba'anii fi bobba'uuf deemaniif leenjii dandeettii cimsuu kennuudha jedhu. Kaafamtoonni misoomaa keenya sababa misooma garagaraatiin qabiyyeef qabeenya keessan irraa ka'uun beenyaa isinii kaffalamuun jiruuf jireenya keessan fooyyeessuudhaaf hojiiwwan garagaraa keessatti warri galtanis warra galuuf deemtanis barbaachisummaan leenjii guyyaa har'aa asitti isinii qophaa'e kun sadarkaa naannootti ejensiin keenya dandeettii humna raawwachiisummaa kaafamtoota misoomaa kun gahoomuu qaba. Karaa saayinsawaa ta'een uummanni keenya kun hojii adda addaatti galuudhaaf leenjii dandeettii raawwachiisummaa keessattuu leenjii interpreneurship kennamuu qaba jedhamee murtoo addaatiin bajeta ramadamee waltajjii guyyaa har'aatiif leenjii kana murteessinee qopheessinee jirra jechuudha. Kanaafuu kaafamaan misoomaa ogummaa hojii cimsachuun jiruu fi jireenya fooyyee qabu jiraachuuf hojjechuu qaba kan jedhan Aadde Qiddist kaafamaan misoomaa dandeettii humna raawwachiisummaa isaa ogummaan deeggaramuun bu'aaf hojjechuu akka qaban dhaaman. Kaafamaan misoomaa adda duree ta'ee jiruuf jireenya isaa gara fuulduratti fooyyeessuu danda'a. Hojii amma hojjetu kanarratti immoo dandeettii humna raawwachiisummaa ogummaadhaan deeggarame kana yoo cimse jireenya fuulduratti ce'uu danda'a jedhamee amanameeti. Leenjiin amma isinii kennamu kun leenjii salphaa ta'ee miti jechuudha. Maal deeggaramuun qaba? As keessatti maal argachuun qaba? Jireenya kiyya keessatti maal fooyyeeffachuun qaba kan jedhu malaawwan daldala adda addaa achi keessatti argattu waan ta'eef imaanaa fi qalbiidhaan leenjii isinii kennamu kana sirriitti hordoftanii fudhattanii kaafamaa misoomaa adda duree ta'e fakkeenya akka biyyattis akka naannoo keenyattis ta'uu danda'u hojiiwwan isaan hojjechaa jiran akka muuxannootti irraa barachuu dandeessan jedhamee sagantaan qophaa'ee jira waan ta'eef. Korporeeshinii misooma zoonii diinagdee adda gadaatti daayireektoreetii eegumsa naannoo fi dhimma hawaasummaa obbo Alamaayyoo Kabbadaa gama isaaniin kaafamaan misoomaa misoomni biyyattii akka hin gufanne qabiyyee fi qabeenya isaanii gallakkisaniif galata qaban ibsaa beenyaa argattaniin aadaa hojii jijjiiruun xiiqidhaan hojjechuu qabdu jedhu. Misoomni akka biyyaatti gadi bu'e tokko osoo hin gufatin gaafin osoo ittiin baay'atin waliigalteedhaan mariidhaan afaan tokko dubbachuudhaan waliigallee misoomni keenyatti fufeera zoonii diinagdee adda gadaa. Misooma dhufu kanattis fayyadamee waan harka isaatirra jirus fayyadamee jiruuf jireenya isaa akkasumas kan maatii isaa cimsee akka deemu. Ejensii kaafamtoota misooma Oromiyaatti daayireektoreetii qophii karoora bajata hordoffii fi gama obbo Tasfaayee Mitikkee gama isaaniin kaafamaan misoomaa goota misoomati jechuun kaafamaan misoomaa diinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef deeggarsa barbaachisu hundaa akka ejensiitti kan taasifnudha jechuun yaada kennan. Kaafamtoonni misoomaa beenyaa isaaniif kaffalame sirnaan akka isaan itti fayyadaman qabeenyaaf qabiyyee isaanii kan gadhiisan sana beenya isaaniif kaffalame immoo kallattumaan gara investimentii akka isaan ce'an gara inisheetiivii akka isaan ce'an dandeettii isaanii gawoomsuu fi qabeenya isaan fudhan kan immoo sirnaan akka itti fayyadamanii fi gara biizinasii akka isaan ce'an taasisu kaayyoonsa. Leenjifamtootni leenjii fudhatan tokko leenjichi haala jiruu fi jireenya fooyyee qabu jiraachuu itti dandeenyu kan nutti horeedha jechuun yaada kennan. Ani leenjiin kun jiruu duraan jiraannurra fooyyofnee akka jiraannu kan nu argisiisudha. Duraan dursee jechuudha. Maaliif ammarratti teenyee nama tokkotu hojjeta nu haadha manaati isumaan jiraachaa jirraa yoo maatii guddisaa jechuudha. Ammarratti immoo garuu ammam sochootanii jiruu kanarraa anka of jijjiirtan hin hojjennaa itti xaarraa akka dhiira sanitti baanee daldalannaa jennee of amansiisnee sammuu keenya amansiisnee itti seenan kanarraa akka guddannu fuulduratti ilaalaa jirra. Jireenya keenya fooyyessuudhaaf yoo amma kanaan dura kan qarshii qabatee taa'u jira. Har'aan jalqabee amma kana muuxannoo kana fudhatee to'i hojiitti hin galeedheetii yaada. Ani kanaan duras gaafan leenjii akkasii kana argadhu baay'ee bakka hojiin qaburratti jechuudha. Akka inni bal'isee yaadee hojii addaa hojuma qabu sana immoo kabajee ta'u guddifachuudhaaf itti deemaan ture. Ammalleen yaa'u jireenya koo haalaan gaggeeffachaa jira akka qotee bulaa tokkotti jechuudha.